Ish nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu sagalee waaqayyoo arras immoo dubbifanneetu barnoota keenya isa jalqabne sana itti fufna. Sagalee waaqayyoo ergaa Yihuudaa lakkoofsa 4 irraan dubbisa. Akka kana jedha: warri waaqayyoo malee jiraatan ayyaana waaqayyoo keenyaa argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa qophaa isaa gooftummaa qabu galanii looniinuu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Ayyaana waaqayyoo argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii warri yaadan Yesuus Kiristoosiin galanii hojii fannoo isaa galanii dhufanii nu gidduu lixaniiru. Isaan kun immoo yakki isaanitti murameera jedha Yihuudaan. Egaa mata dureen nuti ilaalaa turre ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu, ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu yookaan immoo ayyaana waaqayyoo keessaa ba'uun jiraachuu warra jedhaniif eeyyee jira. Mata dureen nuti isaayyuu ayyaana waaqayyoo keessa akkamitti akka jiraatamu haasaa jira. Ayyaana waaqayyoo ala ba'uun akka danda'amu torbee darbe isinii kaaseera. Egaa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaasneetu ilaalaa turre ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniitu isa Phaawulos jedhu. Ayyaana waaqayyoo inni ittiin fayyine sun kennaa tolaati jennee ilaalla. Kennaa tolaati malee hojii keenya miti, dhamaa keenya miti, qajeelummaa keenya miti, qulqullummaa keenyas miti. Filatamneetu ayyaanni waaqayyoo fo'amnee karaa Kiristoos waamamnee warra Kiristoositti amananiif ayyaanni waaqayyoo kun kenname jechuudha. Ayyaanni waaqayyoo kennaa tolaati. Waaqayyootu karaa ilma isaa nuu kenna. Ayyaanni jechuun maal jechuudha jennee hiika ayyaanaa laalle. Jalqabaa afaan Ibruu laalle heen yookaan immoo favor, kindness, freely given. Afaan Giriikiin immoo charis, blessing yookaan undeserved gift of God. Dhala namaatiif simboo kennaa tolaa waaqayyo akkasumatti kennedha jenna. Ayyaanni waaqayyoo kun kennaa tolaati jennu malee isa fudhatuuf ayyaanni tola yoo ta'e isa kennuuf garuu tola miti. Isa kennuuf garuu miidhama qaba. Isa kennuuf dhukkubbii qaba. Isa kennuuf itti hir'ata jenna. Kun immoo Yesuus Kiristoos qaraanioo fannoo irratti hojii hojjetee dhufe jedha. Abbaan ilma isaatti garaa jabaatee qaraanioo fannoo irratti Yesuus Kiristoos akka fannifamee dhala namaatiif dhiigu akka dhala namaatiif gatii guddaa kaffalu waaqayyo abbaa waan godheef ayyaanni karaa fannoo Kiristoos dhufe. Fannoo keessaa dhufe ayyaanni malee akkasumatti lafaa ka'ee hiixannaa waaqayyoo miti. Ilma isaa nuu kenne, ilma isaa fannootti kenne, ilma isaa fannoo irratti ajjeese, fannoo irratti akka inni dhiiga buusu godhe. Ayyaanichi dhiiga kana keessaa dhufe jennee ilaalle. Yohaannis boqonnaa 9:34 cinaachi Yesuus keessaatii bishaaniif dhiigatu dhangala'e jedha. Dhiigichi aarsaadha. Bishaanichi immoo nu qulleessuuf kan dhangala'e. Kanaaf bishaaniif dhiiga kanatu walitti dabalameetu nu fayyise. Ayyaanichi achi keessa jira. Namni bishaanicha dhiigicha keessa jennee ayyaana waaqayyoo kan hin fudhanne jechuudha. Namni Yesuus Kiristoositti namanne har'a sirra deebi'eettan waamicha sii godha. Namni dhiiga Kiristoosiin hin miicamne, namni aarsaa dhiiga Yesuus Kiristoos kanaan keessa lindee namni isaan hin cuuphamne har'ayyuu jireenya bara baraan. Ayyaana waaqayyootiin fayyuutu nu barbaachisa. Dhiigichaan dhufnee dhiqachuu nu barbaachisa. Xurii cubbuu keenya isa Addaamirraa kaasee nurra jiru sana abaarsa dhaalaatiin nutti darbe sana karaa dhiigichaa ofirraa kunna jechuudha. Karaa dhiigichaa keessaa baana jechuudha. Kanaaf har'ayyuu isinitti hima obboloota koo gara ayyaana kanaa kottaa jireenyi bara baraa karaa Yesuus malee hin jiru waan ta'eef. Egaa dhiigicha karaan fayyine kennaa tolaate gaafa jedhu nuti tola fudhate malee Yesuus tola hin fenne. Nuti tola fudhate malee waaqayyo abbaan tola hin fenne. Abbaan ilma isaatti gabbareera. Yesuus Kiristoos immoo dhiiga isaatiin ayyaana kana fidee isiniin jedhe. Fakkeenyaaf kennaa tolaa isinitti agarsiisuuf jedheetanii wanta naannoo keenya keessatti fayyadamaa jiru kana bokkaa, qilleensa, aduu, biyyoo kana bosona kana wantoota adda gaafa laaltan waaqayyo dhala namaatiif tola kenne. Maaliif tola kenne? Bitachuu waan hin dandeenyeef. Gatii isaa kaffaluu waan hin danda'amneef waaqayyo tola akkasumatti dhala namaatiif kenne jenneetu ilaalla. Egaa ayyaanni dhufe kun maal nu godhe isa jedhuuf ayyaanni Kiristoos cubbamoota qulqulloota godhe. Isa lammaffaa
Phexros lama sagalee ka'eedha. Lama sagalee akkasii isin qomoo fugamaadha. Luboota mana Waaqayyooti. Saba qulqullaa'aadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo taatanidha. Waaqayyo dukkana cillinii keessa karaa ilma isaa hojii isaa akka labsaniif gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waamedha. Argitanii cubbamoota luboota nu godhe ayyaanni Waaqayyo. Cubbamoota luboota nu godhe. Bara seeraa keessatti immoo seera raawwachuu gaafa dadhaban lubootatu cubbamoota ta'a ture. Ijoolleen Aroon iddoo aarsaa irratti du'anii isin jedheera. Sababiin isaa bara seeraa keessa waan jiraniif seera eeguu waan dadhabaniif abidda alaa fide iddoo aarsaa irratti waan aarsanii iddoo aarsaa irratti Waaqayyo isaan ajjeese. Cubbamoonni immoo har'a luboota ta'an isaan lubootatu cubbamoota ta'e nuti karaa ayyaana kana karaa ayyaana Yesuus Kiristoos cubbamoonni luboota Waaqayyo isa bara baraa taanedha jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo edda mana isaa dhufneetti immoo maal nu godhe isa jedhuuf kennaa nu kenne. Ayyaana Waaqayyoo edda mana isaa dhufneetti edda maqaa Yesuus Kiristoositti amanneetti. Efesoon boqonnaa 4:11 yoo laaltan kaan tiksoota godhe, kaan lallabdoota godhe, kaan raajota godhe, kaan barsiisota wangeelaa godhe jedha. Kaan immoo faarfattoota godhe, kaan immoo gorsitoota godhe, kaan immoo geggeessaa waldaa godhe, kaan immoo hiyyeessa fuudhee sooromsee akka inni wangeelaan birriinsaatii wangeela hojjetu godhe ayyaanni Waaqayyo. Ayyaanni Waaqayyo edda gara isaa dhufnee nu badhaase kennaa nu kennee jennee laalle. Kan biraan ayyaanni Waaqayyo dadhabaa gargaaraa. Dadhabbii keenyatti kan nu gargaaru ayyaana Waaqayyooti. Gaafa nuti kufuudhaaf dhaabachuu gaafa dadhabnu, gaafa abdii kutannaa keessa gallu, gaafa jireenya nuti dukkanaa'u ayyaanichi deebisee qabee nu qaba. Ayyaanichatu dadhabaa gargaara. Phaawulos akkuma inni jedhee ayyaanni koo sigaa akkuma ittiin jedhee ayyaana Waaqayyootu dadhabbii keenyatti nu gargaara jenne. Egaa dhumarratti kaayyoo barumsa kanaa jedheetanii yaada tokko isinii jalqabee utuun xumuree jechuun irratti hin dhaala. Har'a achirraan jalqaba. Kaayyoon barumsa keenyaa maalidha yoo jettan barumsa dogoggoraa ayyaanaan fayyineerra jedhamee amma yeroo kana waldoota baay'ee raasaa jiru. Keessumaa feeloshippii yuunivarsiitota adda addaa keessatti garaagarummaa uumee akka ijoolleen wal baqatan, akka ijoolleen walirraan tajaajilamne summii bara kan faca'e, summii waldaa kiristaanaatti faca'e, summii dargaggoota gidduutti rakkina kaasaa jiru, tajaajiltoota addaan qoodaa jiru. Isa kana dura dhaabachuudhaaf waa'ee kanaa barachuu barbaachisaa waan ta'eef isa kana ilaalla jechuudha. Egaa ayyaanaan fayyineerra inni jedhu kun akkamitti hubatamuu qabu? Eeyyee dhuguma ayyaanaan fayyineerra. Ayyaanni immoo akkaataatti jiraannu hin beeknu taanaan, ayyaana keessa akkaataatti jiraatan hin beektan taanaan, ayyaana keessaa ba'uun jira. Ayyaana ada ta'utu jira. Ayyaana Waaqayyo ofirraa dhabuutu jira. Utuu deemanii qullaa ta'utu jira. Kanaaf waa'ee ayyaana kanaa sirriitti barachuun barbaachisa. Barumsi kun ruutii isaa gadi fageessinee gaafa laallu eessaa dhufe? Barumsa dogoggoraa kun eessaa jalqabe yoo jettan Joon Kaalviin irraa jalqaba. Baruma Pirootestaantiin jalqabe jechuudha. Pirootestaantiin Maartin Luuteriin 1517tti akkuma jalqabeen Joon Kaalviin fa'aa kun immoo ka'an. Kaalviin immoo gaafa ka'u akkas jedhe duuka buutota isaatiin once saved always saved yookaan fayyineerra barabaraan fayyina. Takkaa fayyineerra barabaraan fayyina. Fayyinni nurraan fudhatamu takkaa nu kennameera. Waaqayyo laaphisiitti maqaa keenya haqu hin qabu isaan mana namoonni jedhaa jiran jechuudha. Isa kana barumsa nama kanarraa dhufe jalqaba. Egaa akkaataa Kaalviin yeroo sana barsiisaa turetti namni fayyina isaa hin dhabu. Namni fayyina isaa hin dhabu. Cubbuu yoo hojjetes, yakka yoo hojjetes, kan fedhe yoo godhe namni fayyina isaa hin dhabudha. Dogoggorri jiru. Fayyina isaa namni dhabuu danda'a moo? Fayyina isaa dhabuu hin danda'a jedheetan isin barsiisan. Maaliif fayyina isaa dhabuu danda'a yoo jettan warra Galaatiyaatiin Phaawulos ayyaana Waaqayyoo irraa kuftaniittuu jedheera. Ayyaana Waaqayyoo keessaa ba'uun jira. Fayyina dhabuun jira jedhee. Waldaa Loodiqiyaatiin Gooftaan Yesuus Kiristoos karaa Yohaannis gaafa fidu tufamuudhaaf jettedha. Afaan koo keessaa si tufuufidha. Tufamuu jechuun ayyaana keessaa ba'uudha. Fayyina ofii dhabuudha jechuudha. Maatiyos boqonnaa 7:21 si ilaaltan maqaa keetiin raajii dubbanne, maqaa keetiin seexana baafne,
Maqaa keetiin dinqii gooneerra. Jettanii dhuftanii na gaafattu guyyaa booddeetti. Ani garuu jedhe Yesuus matuma isin hin beekun jedha jedhe Yesuus. Na dhaggeeffadhaa. Afaan Amaariffaansaa namoonni tokko tokko akka falmanitti duraan dursee isin hin beeku jedhee jedhe. Mee dhaggeeffadhaa saba koo. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 keessatti ijoolleenis kowaas torban maqaa isa Phaawulos seexana baasuutiin ba'i gaafa isaan jedhanii seexaneeffatan seexanni itti galagalee akkas jedheen jedha. Yesuusin beeka, Phaawulosin bareera, isin immoo eessaa dhuftan jedhee uffata isaanii irratti ciree mammadeessee gadhiise jedha. Dhaggeeffadhaa. Utuu Yesuusitti namaniin, utuu hin cuuphamiin, utuu kennaa ayyaanaan fudhatiin eenyuyyuu seexana baasuu hin danda'u. Eenyuyyuu dhukkubsataa fayyisuu hin danda'u. Maqaa Yesuusin jedhee eenyuyyuu raajii dubbachuu hin danda'u. Sobdoonni diraamaadhaaf yoo godhan irraa gadhafe. Dhaggeeffadhaa. Warri gaafa sana maqaa keetiin raajii dubbanne jedhan sun, warri maqaa keetiin seexana baasne jedhan sun eenyu jettan tajaajiltoota waldaa keessa turanidha. Tajaajiltoota Waaqayyoo warra tajaajilaa turantu guyyaa booddeetti Yesuus ani isin hin beeku. Ani isin hin beekun kun duraan tajaajilaa turan. Ayyaana keessaa ba'an waan ta'eef. Takkaa fayyineerra. Hin dhabamu warri jettan fayyinni hin dhabama takkaa fayyine. Yesuusi ganuun jira. Utuu tajaajilanii bakkee ta'uun jira. Gaafa ol butamuu gooftaa Yesuus Maatewos 24 irrattis akkasii namoonni lama wal faana qotiisa qotu. Isaan keessaa tokko hin fudhatamu, tokko hin hafu. Dubartoonni lama wal faana daakuu dhagaa tokkotti daaku. Tokko fudhatamti, tokko hin hafti. Hin hafti inni jedhu sun maaliidha? Raabcanii keessaa yookaan immoo butamuu keessaa hafuun mootummaa Waaqayyoo dhabu. Gaafa misirroon dhufu sun bakkeetti hafu. Ayyaanaan fayyineerraa fayyina keenya hin dhabu warra jettaa jettan. Yesuus Kiristoos afaan isaatiin tokkoon butama tokko nama jedhedha. Maaliif hafe inni sun? Sababa hin amannee fi hin dammaqne waan ta'eef. Maatewos 25 waa'ee durboota kurnanii sanaas ilaalaa. Durboonni kurnan sun hadhaa'ee jirsaa isaanii fi ibsaa isaanii qabatanii misirroo eegaa turan. Shan gowwootadha. Gowwoota jechuun maal jechuudha? Sagalee Waaqayyoo sirriitti fudhataniitu ittiin hojjenne. Ibsaa isaanii dhaamsan, hin dammaqne, hin kadhatan, sagalee Waaqayyoon ala ta'an biyya lafaatti deebi'anii jechuudha jira. Waldaa keessa jiru ibsaan isaanii dhaamaadha. Tajaajilaa jiru ibsaan isaanii dhaamaadha. Dhirsi misirroo harka walakkaa gaafa dhufu, dhirsi misirroo gaafa dhufu, misirroota warra qophoofte shanan sana duwwaa fudhate balbalatti cufe. Dhufanii edda yeroon darbee gaafa isaan balbala dhufanii qosan narraa deemaan isin hin beeku. Kaleessaa isaan beeka ture. Kaleessaa ibsaa baatu turan. Ibsaa jechuun sagalee Waaqayyooti. Isin ifa biyya lafaatti jedhamee caafamee jira waan ta'eef. Maatewos 5:14 irraa. Ibsaa qabu jechuun amantootadha, tajaajiltootadha malee jarri kun warra diidaa, warra hin amanne jechuu miti. Adaraa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namoonni tokko tokko immoo Maatewos 25 irratti gaaffii warri qabdan sassumaan isinii deebisa. Israa'eliin malee nuti ilaallatu warri jettanis. Misirroon waldaa kiristaanaa ishee irraati malee Israa'el miti. Israa'el haadha manaa Waaqayyoo jedhamti ishee. Macaafa raajota Ermiyaas Hisqeel keessa ilaalaa dhaqaati. Isheen haadha manaati malee misirroo miti. Misirroo waldaa kiristaanaati. Dhirsi misirroo dhufee fudhatan jedhu guyyaa ol butamuu keenyaati. Maatewos 25 kanaas ta'u. Kanaaf nuti ilaallatu warri jettan si ilaallata. Warra hin dammaqnetu bakkeetti hafa. Kana jechuun takkaa fayyeeranii bara baraan fayye waan barbaade yoo hojjette warri jettan alatti hafuun jira jechuudha. Galanni Waaqayyoo. Egaa Kaalviin lammaffaa irratti kan inni haasa'u predetermination yookaan Waaqayyo warra fayyisuu duraan dursee fu'ate kan jedhudha. Duraan dursee utuu fu'ateera. Bakka eeggan fu'ate hin bannuudha. Karoorri isaa. Eddas hin fu'ate sichi hin baddanise. Maalirra dhaabate akkasidha? Roome boqonnaan 8:28 Waaqayyo warra duraan dursee fu'atee ulfinaan isaan ga'eera jedha. Warra qajeelota isaan godhe isaaniin ulfinaan ga'eera. Inni jedhu Iksi kana faana waan deemuuf. Predetermination kun maal fakkaata? Waaqayyo warra fayyisuu barbaade duraan dursee dhuma selekti godhee namoota keessaa caafe inni jedhu kun gaaffii inni kaasu dhaggeeffadhaa. Yohaannis 3:6 Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa kennutti
biyyi lafaa isaan fayyuu malee akka baruu miti. Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifame namni hundumtu akka fayyuufi misraachuu wangeelaa kan dhagee hundumtu akka fayyuufi malee salphiftiifi namooti muraasi akka fayyanii miti. Predetermination kun rakkina guddaa ni kaasu Waaqayyo nama hundumaatti lallabamu qaba. Wangeelli nama hundumaa bira ga'u qaba. Namni amane immoo hin fayyu. Kana malee kan cuuphamee hin fayyu jedheera Yesuusis. Dhaqaa gara biyya lafaa jedha Maatewos 28 irraa. Kanaaf kana malee kan cuuphamee hin fayya. Ani namoonni mootti fayyadamu. Kanaaf sagalee Waaqayyo namni hundumtuu akka fayyudha malee namoota selektiivii namoota muraasni waan akka fayyan hin lallabamu jechuudha. Ayyaanni cimsee dhumaatti nu dhaabaa maaliif yoo ta'e kan jedhu jira. Eeyyee ayyaanni Waaqayyo nama dhaaba. Garuu seera ayyaanaa beektan kana rakkisa. Ittan dhufa baay'ee isaa ayyaanni seera mataa isaa waan qabuuf. Egaa the principle of John Calvin salphisnee gaafa ilaallu principle yeroo sanaa karoorri yookaan tarsimoon inni qabatee deemaa jiru sun walumaa galatti tulpiit kan jedhamudha. Tulpiitiin kun inni jalqabaa total depravity turre. Jal'oota cubbuu dhaala addaamirraa warra dhaala guutummaa guututti nuti kufneerraa cubbutti kufnee turreedha. Total depravity hin fudhanna kana. Hundi keenya bara Addaam keessa waan jiruuf dhalli namaa hundumtuu gaafanii jannata keessaa muka jannataa sana nyaatee ba'e sana Addaam duukaa kufeera dhalli namaa. Cubbutti kufeera tas hundumtuu wal faana kufneera. Kan biraan ulaagaa malee filatamu yookaan unconditional election. Inni kunis sirrii hojii keenya miti ulaagaa kamiinuu miti. Waaqayyo undeserved freely given kan jenne sun gracein yookaan ayyaanni akkasumatti nu filate malee ulaagaa tokko yoo guunne miti. Waaqayyo warra ulaagaan guunne filate. Sadaffaarraatti inni nama asaa ture limit atonement kun fayyini namoota muraasa nama hundaa miti. Predetermination isa jenne sana jechuudha. Limitidha Waaqayyo kan fayyisuu barbaade isaan kan ammoo fu'ateera maqaa isaanii barreesseera galmee jireenya irratti cafameeru sichi Waaqayyo galmee jireenya irraa isaanii naqu isa jedhu ilaallata. Afraffaarratti irresistible grace yookaan ayyaanni mormii kan cubbuu qabu seexan biyya lafaa mo'atee jiraata isa jedhu. Ayyaanni mormii qabu cubbuu kamiyyuu gowwoomsaa seexanaa kamiyyuu bira darbee nu dhaabuu danda'a. Eeyyee nu dhaabuu danda'a. Garuu nu kuffisuu danda'a. Hin beeknu yoo ta'e cubbuu keessa gangalachaa ayyaanni na gargaara jechuun dandeenya. Ibroota boqonnaa 29 warri ayyaana Waaqayyoo jedhamu kun guyyaa tokko Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaa sagatii qaalii sana akka hin taanetti warri hubatan hafuura qulqulluu warri arrabsan adaba hammamiitu isaan irratti dhufeera. Fayyanii ka'anii dhiigicha warri xureessan Yesuus Kiristoosichi deebi'ee lammata waan hin fannifamne. Seexanni biyyi lafaa cubbuun nu kuffisuu danda'a. Ayyaanni isaa nu dhaaba garuu seerota ayyaanaa immoo beekuu qabu. Seerota ayyaanaa beekuu qabu. Inni shanaffaan perseverance of the saints yookaan immoo haala kamiin nu fayyinii keenya mirkanaa'aadha. Nurraa hin fudhatamu isa nama jechaa oole. Inni kun total depravity, unconditional election, unlimited atonement, reserved grace, preservance of the saints kun the core principle of John Calvin. Waljootiin waa'ee ayyaana dhaadheessan kun kan isaan irra dhaabbatanii ejjennoo isaanii warra kanadha jechuudha. Egaa deebii qubsaan jara kanaaf barbaachisa yoo ta'e isa duraa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kaasanii yoo ilaaltan Phaawulos akkas jedha warra kaan dorgommeetti waamee ofii koo akkan keessaa nafneef dhagna koo haleelee akkan nabboomamu godhedha. Dhagna koo haleelee. I beat my body and then make it my slave. Sigaa'een iyya gossoon koo as gazzabaadha. Qaama koo kana leelee qaama koo kana tumee garban godhadha. Akkan abboomamuun godhedha. Warra kaan waamee, warra kaan itti lallabee, warra kaan barsiisee ofii koo akkan keessaa nafne ayyaana keessaa hafuun jiraa jechuudha. Otuu fiiganii karaatti hafuun jiraa jechuudha. Otuu fiiganii dhaabachuun jiraa jechuudha. Ayyaana irraa kufuun jira jechuudha. Dhagna koo akkan abboomamee
cubburraa abboomadhe biyya lafarraa seexanarraa abboome barumsa sobaarraa abboome raajota sobaarraa dhannakoo abboome akka inni naa bitamuun godha isa kanaan fiigicha koo xumuradha jedheetu waa'ee fiigichaa kaasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenyaaf yoo isinitti mul'atu ta'e namni isin argitan kun kaleessa tajaajilaa ture har'a nama mana dhugaatii taa'ee machaa'ee akkasitti taa'u kun kaleessa fiigaa ture. Sababa cubbuutiin garuu fiigicha isaa addaan kuteera. Erga fiigicha isaa addaan kuteeti namni kun yoo qalbii deebi'e fayyuu danda'a. Hin deebi'u taanaan garuu itti faradama. Fayyinni laayisensii ittiin cubbuu hojjetan miti. Amma sirra deebi'een jedha. Fayyinni eeyyama ittiin cubbuu hojjetan miti. Yookaan ayyaanni Waaqayyoo han ittiin cubbuu hojjennu miti. Akkuma Yihuudaan jalqaba isinii kaasee dubbise namoonni tokko ayyaana Waaqayyoo argachuun gadhiisiitti jiraachuudha jedhanii yaadu. Ani fayyeera jennee cubbuu keessa gangalanna taanaan. Ani fayyeera jennee dhannee ani ammoo barbaanne hojjenna taanaan dhuguma fayyuu dandeenya. Isinitti fakkaataa saba kun, isinitti fakkaataa dargaggoota. Yaadni kun dhuguma isinii liqimsama. Akkamitti namni cubbuu hojjetee ani fayyeera jechuu danda'a? Koosiin tokko namoonni fayyanii ayyaanaan namni fayyadu cubbuu hojjechuu hin danda'u isa jedhudha. Hin fudhadhu ani. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 3. Hundumtu namni cubbuu hin qabu jedhu of soba dhugaan isa keessa jiru jedheetu cubbuu keenya yoo isatti manne garuu inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nu dhiisaa jedha Yohaannis. Yakka keenyatti nu qulleessa ilaala. Namni fayyee cubbuun hojjetu hin hojjeta. Namni fayyee cubbuun hojjeta. Ijji keenya cubbuu ilaala. Gurri keenya cubbuu hin dhaga'a. Sammuun keenya cubbuu yaada. Qaamni nuti uffanne kun cubbuurraa fagoo miti. Qalbii diddiirinaadhaan deemina gara Waaqayyootti malee. Guyyaa guyyaatti dhiigichaan qullaa'uudhaan keessa jiraanna malee. Takkaa fayyeeraan cubbuu hojjechuu hin danda'u jechuu hin danda'u. Hammattaa nyaatu eenyu warra fayyi. Han ejju eenyu warra fayyi. Hanatu eenyu warra fayyi. Han nama saamaa jiru eenyu warra fayyi. Namni fayyeenaan cubbuu hojjechuu hin danda'u jiru namoonni baay'een. Koosii isaan kaasaa jiru. No. Nuti cubbuu hojjenna garuu ayyaanni isaa nu deebisa malee. Qalbiitti deebina malee. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhamee caafamee jira waan ta'eef. Cubbuu hojjechuu dandeenya garuu dafnee dhiqannee gara Waaqayyootti deebi'utu barbaachisaadha. Namoonni an cubbuu hojjechuu hin danda'u jedhan of koyyuus. Cubbuu meeqa hojjeta kaameeraa Waaqayyoo nurra jira waan ta'eef. Yeroo hundumaa waan nuti hojjennu nu waraana waan ta'eef. Kanaaf of hin goyyumsinaa. Of hin goyyumsinaa. Akka ta'utti hin fiignu taanaan fiigichi keenya dhaabachuu danda'a akkuma ergamaa Phaawulos dubbatu. Akkuma ergamaa Phaawulos dubbatu. Kan biraan kaayyoo barumsa kanaa walitti bu'iinsa waldaa kiristaanaa har'aa fi waldoota ministirii gidduu jiranidha. Waa'een ayyaanaa kun keessumaa kan leellifamaa jiru. Kan baay'ee ol ka'ee haasa'amu waldoota ministirii biratti. Waldaan isheen durii immoo waldaan Makkaana Yesuus mulu Wangeel Masarata Kiristoos qaala hiwoota. Hiwoota biraan warri jennee waamnu kun waa'ee ayyaanaa saayilentii godhaniiru. Waa'ee ayyaanaa badhaadhinaa isaanii isaa. Han baay'ee leellisee waa'ee ayyaanaa haasa'u warra ministiriidha. Warri ministirii ayyaana Waaqayyoon fayyineerra jedhu baay'inaan. Kanaaf waa'ee cubbuu haasa'uu barbaadan. Waa'ee qullaa'uu haasa'uu barbaadan. Waa'ee gara Waaqayyootti deebi'uu haasa'uu lallabuu barbaadan. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo haasa'uu barbaadan. Takka galleerranii waan haasa'an. Warri waldaan durii kun ani isaan jedhan deebi qullaa'i yeroo hundumaa waan lallabamuuf kiristaanonni baay'een dargaggoonni baay'een immoo kana jaallatan. Amma wal dhabdeen waldoota kana gidduu jira. Akkaataan lallabaa waldaan ministiriitii akkaataan lallabaa waldaan durii tokko miti. Akkaataan raajummaa achi jiruuf akkaataan raajummaa waldaa kana ga'e jiruuf tokko miti. Akkaataan lallaba keenyaan akkaataan lallaba isaanii tokko miti. Sababiin isaa garaagarummaa waa'ee ayyaanaa kana irratti uumameera. Kana walitti fiduun akkamitti danda'ama? Kana walitti fiduudhaaf waldaan durii waa'ee ayyaanaa sirriitti saba isaanii barsiisuu qabu. Ayyaana Kiristoosiin fayyine kana salphisuu qabu. Ayyaana fayyine kana lallabuu qabu. Warri ministirii dhuunfamu ayyaana kana qofa lallabuu qabu. Ayyaana kana qofa haasa'uu qabu.
akkamitti ayyaana keessa jiraatamaas haasa'u qaba. Akkamitti qulqullummaadhaan jiraataman haasa'u qaba. Akkamitti mootummaa waaqayyootti galuu dandeenyaan haasa'u qaba. Waldoonni kun lamaan akkasitti walii galuutu barbaachisaadha jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa garaagarummaa seeraa fi ayyaanaa xinnoo ishee kaasneetu isa irraa xumura. Garaagarummaa seeraa fi ayyaanaa. Seerri Museedhaan kenname ayyaanni fi dhugaan garuu Yesuusiin argame. Yohaannis boqonnaa 1:17. Seerri Museedhaan kenname ayyaanaaf dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argama. Seerri sabni Israa'el hamma deemee dhufee gaafa gara Siinaatti seerri kennamutti namni tokko keessaan duune. Hundumti isaanii nagaadhuma jiraachaa turan. Handuu isaanitti dhufe, handha'ichi isaanitti dhufe Israa'elitti gaafa seerri dhufu. Museen gara Siinaa irratti seera fiduudhaaf guyyaa 40 dhaqee gaafannes qomee sagadee Aroonfaa saba walitti qabanii Museetti waan dhufe beennuuti jabbii hojjetanna. Waaqa keenya hojjetanna. Isa Gibxii nu baase nu fuuldura nuuf adeemu jedhaniitu warqee ofitti baasanii gurra isaaniitti baasanii abidda keessa kaa'anii jabbii hojjetanii itti sagadu. Museen abboommii kurnan gaafa fuudhuu dhaqu seera gaafa fiduu dhaqu jarri kun immoo itti sirbaa nyaatanii dhuganii dhiichisaa jiru jabbiitti naanna'anii situ Gibxii nu baase ati waaqa keenya jiru jabbiidha. Gaafa kana Museen gaafa dhufee kana argu abboommii waaqayyootti kennee of harkaa gatee caccabse. Waaqayyoo kee sabni kee sirbaa jira dafee gara Gibxitti yaadaan deebi'eera yaa Musee. Museen aareetu warri Leewwanni billaa keessa fudhadhaa asii achi deemaatii firoota keessan ajjeesaa. Gaafa seerri dhufee nama 1000tu guyyaa tokkotti du'e. Gaafa ayyaanni Kiristoos dhufu immoo gaafa guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluun bartoota irra bu'u. Lallaba Phexros daqiiqaa 7tiin namoota 3000tu fayye. Argitanii ayyaanni gaafa dhufee nama 3000 fayyee seerri gaafa dhufee nama 3000tu du'e. Ayyaanni seerri garaagarummaa guddaa qaba. Seerri ulfaataadha. Ayyaanni kanaaf cubbamoota barbaachisaa jechuudha. Ayyaana salphistanii ilaalii nama godhatu. Akkuma sirra jedhe seerri luboota cubbamoota godhee ayyaanni immoo cubbamoota luboota godhe. Lammaffaa Phexros 2:9. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota tokko jaallatamoo waa'ee ayyaanaa warri salphistanii ilaaltanis warri ayyaana qofaatiin fayyee jettanii lalistanis barumsa kanarraa waan baay'ee horattaniitu jedhee yaada. Sammuu qajeelaadhaan yaada, sammuu qulqulluudhaan yaadaatiin yaada qabdan naa barreessaa. Gaaffii qabdan, koomentii qabdan, yuutuubii koo maaddii waaqarraa jala seenaati. Tiiktookii irratti, feesbuukii irratti, teelegiraam irratti waan isin bira ga'e hundumaa yaadaaf gaaffii qabdan naa barreessaa. Hamma deebinee wal agarrutti ayyaanni waaqayyoo isin hojjeta ta'uu eebbifamtaniitu.